Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromiyaa News Network irraa oduun isinitti himaa oduu waliin an badhaatu takkalaati. Muummichi ministeeraa Kaleessa ministeerota sadiif muudama kennaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Kaleessa irraa kaasee kan hojii irra oolu ministeerota sadiif muudama kennaniiru. Ministirii Ispoortii fi Aadaa kan turan obbo Qajeelaa Mardaasaan kaafamanii Aadde Shawiit Shaankaa ministirii sanaa ta'uun muudamaniiru. Ministirii Daldalaa fi walitti hidhinsa naannoowwanii kan turan obbo Gabra Masqal Caalaanis achirraa ka'anii bakka isaanii Dr. Kaasaawun Goofee akka bakka buufaman waajjira muummichi ministeeraa odeessa toora fuula Feesbuukii isaarratti baaseen beeksiseera. Obbo Qajeelaa Mardaasaa muummicha ministeeraaf sadarkaa ministeeraatti gorsaa dhimmoota ispoortii fi dargaggootaa ta'anii muudamaniiru. Har'a yuunivarsiitiileen garaagaraa barattoota gosa barnootaa adda addaan barsiisaa turan eebbisiisan. Yuunivarsiitiin Har'aa barattoota muummee barnootaa garaagaraan barsiisaa ture 3,370 eebbisiiseera. Eebbifamtoota keessaa 49 digirii sadaffaa, 689 digirii lammaffaa, 2,490 ammoo digirii jalqabaa akkasumas 442 ogeeyyii fayyaa ta'uun ibsameera. Saganticha irratti pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Jamaal Yusuf, ministiriin deettaan ministeeraa Innoveeshinii fi Teknooloojii Dr. Fuuziyaa Amiin, maatiin barattootaa fi kanneen biroo argamaniiru. Oduma wal fakkaatuun yuunivarsiitiin Odaa Bultuun barattoota ogummaa garaagaraatiin barsiisaa ture 1,170 eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi barattoota muummeewwan garaagaraatiin digirii jalqabaa fi digirii lammaffaan barsiisaa ture 1,170 har'a eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi bara kana barattoonni 1,106 digirii jalqabaa fi 64 digirii lammaffaaf marsaa 6ffaaf eebbisiisuu pirezidaantii yuunivarsiitii Odaa Bultuun Piroofeesar Muktaar Mohammad himaniiru. Yuunivarsiitiin Diillaa fi Walaayittaa Sooddoos barattoota muummee barnootaa garaagaraan barsiisaa turan eebbisiisaniiru. Haaluma kanaan yuunivarsiitiin Diillaa barattoota muummee barnootaa garaagaraan barsiisaa ture 2,300 eebbisiiseera. Saganticha irratti ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu isaanii dabalatee hooggantoonni olaanoo yuunivarsiitichaa argamaniiru. Yuunivarsiitiin Walaayittaa Sooddoos barattoota gosa barnootaa adda addaan barsiisaa ture 859 eebbisiiseera. Kanneen keessaa 671 dhiirotaa fi 588 immoo dubartoota ta'uun ibsameera. Akkasumas yuunivarsiitiin Hawaasaa fi Waraabee barattoota gosa barnootaa adda addaan barsiisaa turan eebbisiisaniiru. Haaluma kanaan yuunivarsiitiin Hawaasaa barattoota 4,800, yuunivarsiitiin Waraabee ammoo barattoota 1,114 guyyaa har'aa eebbisiisaniiru. Kaleessa magaalaa Bishooftuutti shiftoonni waggaa 20f uummata dararaa turan tarkaanfiin irratti fudhatamuu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Magaalaa Bishooftuu keessatti shiftoonni yakkoota saamichaa fi ajjechaa lubbuu raawwachuun yaaddoo uummataa turan tarkaanfii qaamoleen nageenyaa fudhataniin ajjeefamuu bulchiinsi magaalichaa ibse. Akka ibsa toora miidiyaa hawaasummaa bulchiinsi magaalichaa ibsetti taanaan namoonni hidhatan kunneen waggoota 20 darban magaalaa keessatti yakkoota adda addaa raawwachaa turan hordoffii qaamoleen nageenyaa taasisaa turaniin erga bakki jiran bira gahamee booda dursaa saamtotaa kan maqaan masoon isaa Misaaw jedhamu ajjeefamuutu dhaga'ame. Dursaan saamtotaa kan maqaan Misaaw jedhamuun kan beekamu maqaan inni sirriin Indaalem Ballaxaa kan jedhamu yoo ta'u miltoon isaa Kiruubeel Girmaa nama jedhamu waliin akka ajjeefaman dhagahameera. Namoonni ajjeefaman kunneen saamichaa fi ajjechaa meeshaa waraanaatiin deeggaramee raawwataa akka turan aangaa'onni mootummaa natti himaniiru kan jedhe BBC Afaan Oromoodha. Saamtonni kunneen yeroo adda addaatti qaamolee nageenyaa mootummaa fi abbootii qabeenyaa magaalichaa keessa jiraatanitti tarkaanfii fudhataa turaniiru. Saamtonni kunneen bakka duraan jiraatan magaalaa Bishooftuu gadhiisuun gara magaalaa Dukam deemanii osoo jiraachaa jiranii hordoffii qaamoleen nageenya mootummaa taasisaniin tarkaanfiin irratti fudhatameera.
Naannoo kibba dhiyaa Itoophiyaa godina Guraageetti kaleessa balaa lolaa mudateen namoonni 4 du'uun dhagahame. Naannoo kibba dhiyaa Itoophiyaa godina Guraagee bahaa magaalaa Bu'iitti kaleessa rooba yandoo roobuun balaa lolaa mudateen daa'imman 4 lolaadhaan fudhatamuun waajjirri poolisii magaalittii beeksise. Akka ajajaan poolisii magaalaa Bu'ii Inspektar Olaanaa Mallas Tasammaa ibsanitti daa'imman lolaadhaan fudhataman umuriin isaanii 13 hanga 15 gidduu ta'uu fi arfanuu shamarran akka ta'antu beekame. Hanga ammaattis reeffi daa'imman lamaa kan argame yoo ta'u, kan hafan ammoo barbaadamaa jiraachuu kan gabaase FBCdha. Keeniyaatti mormii uummataa hordofee daballii mindaa miseensota paarlaamaa haqame. Keeniyaatti mormii uummataa torbaanota 3 as lubbuu namoota hedduu galaafate hordofee daballii mindaa miseensota paarlaamaa biyyattiif taasifamuuf ture akka dhaabbatu taasifame. Mormii gibira uummataan biyyattii keessatti torban 3 oliif gaggeeffamaa jiru hordofuun pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon kan karoorri daballii mindaa akka keessa deebi'amee ilaalamuuf ajaja kennan. Dura teessuun komishinii mindaa fi faayidaalee Keeniyaa Liin Mangich kaleessa sababii haala qabatamaa biyyattii ammaatiif jecha daballii mindaa qondaalota mootummaa fi miseensota paarlaamaa biyyattiif fayyadamee ture dhaabbateera jedhan. Silaa komishinichi jalqaba irratti abbootii seeraa dabalatee miseensota paarlaamaa fi qondaalota mootummaaf mindaa 200 hanga 5 akka taasifamuuf kaa'ee ture. Itti dabaluunis akka jedhanitti murtee daballii mindaa kaasuun kunis erga bulchiinsa maallaqa biyyaalessaa biyyattii waliin mari'atamee booda ta'uu himan. Hojii dhabdummaan qaala'insa jireenyaa, heddummina gibiraa akkasumas hiriira mormii tibbanaa irratti namoonni hiriiraaf ba'an poolisootaan ajjeefamuun isaanii dheekkamsa kaasee biyyattii keessatti bifa mormii jijjiiruudhaan pirezidaantiin biyyattii aangoo akka gadhiisuuf gaafataa jiru. Mormii uummataa erga Ruutoon gara aangootti dhufanii booda gaggeeffame kanarratti namoonni 39 ajjeefamuu isaanii komishiniin mirga namoomaa biyyattii beeksiseera. Mormii torban kana keessa guyyaa kibxataa gaggeeffameen wayita suuqiiwwanii fi manneen daldalaa garaagaraa saamaman kan mul'atan yoo ta'u, poolisiin suura namoota gocha seeraan alaa keessatti hirmaataniiru jedhee 38 ifa godheera. Loltoonni humna addaa Sudaan dhukaasa gabaa irratti bananiin namoota 40 caalurra miidhaa geessisan. Humni addaa Sudaan kan Jeneraal Mohammed Dagaaloon ajajamu roobii kaleessaa gabaa irratti dhukaasa banee namoota 15 battalumatti wayita ajjeesu yoo xiqqaate namoota 29 madeesseera. Hakiimonni fayyaa naannichaa akka ibsanitti humni addaa sun kaleessa gabaa magaalaa Eelfaasheer dhaabbatee turee fi ollaa irratti dhukaasa banee yoo xiqqaate namoota 44 irra balaa qaamaa fi lubbuu qaqqabsiiseera. Hoogganaan biiroo fayyaa godina kaabaa Daarfur Ibraahim Kaatir namoonni haleellaa sanaan miidhaman uummata fayyaaleeyyii magaalaa Eelfaasheer keessa jiraatanidha jedhaniiru. Sudaan Tiriibuun maddeen waraanaa keessaa fi jiraattota magaalaa Eelfaasheer wabeeffatee akka gabaasetti hospitaalli waraanaa naannichaa keessa jiru reeffa namoota 12 fi madoo 20 ofitti fuudhee jira. Dhukaasni humna addaan baname sun gabaa loonii irratti haa ta'u gara dhiyaa fi kibba magaalittiitti miidhaa qaqqabsiiseera. Eelfaasheer magaalaa guddoo bulchiinsa kaaba Daarfur yoggaa taatu ishee qofaatu harka Jeneraal Mohammed Dagaaloo osoo hin galiin hafeera. Dhiyeenya kana Ameerikaan humni addaa sun magaalaa fi godina kana to'atee biyya Daarfur jedhamtu uummachuuf deema jechuun ishee ni yaadatama. Daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii.